BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Oltiin akkam hordoftoota keenya kabajamoo qophii keenya jimaataa eegalleerra. Qophii keenyaarraan maakalaawwii sin daawwachiifna. Namoonni yeroo duraaf maakalaawwii daawwatan maaltu itti dhaga'ame? Barreeffama gurguddaa irra jiru kanas ta'ee wanta sirratti arge kana hunduma isaa jedhamudha. Baay'een isaanii ilmaan Oromootaa mana kana keessatti akka isaan dararaman ibsutu jira jechuudha. Kanneen dararaa arganis mana itti waa hedduu argan isinitti himu. Kutaan kun lakkoofsa 52dha. Kan nama biraas kan koos iddootti dararaa hamtuun irratti raawwatte kutaa kana. Dhaabni siyaasaa ODF ni makame moo ni diigame? Dulaan iddoo tokkorraa ka'ee paartiin ODF hin jiru. Biyya keessas biyya alaas hin jiru. Garuu namoonni jiru. Du'a pirezidantii duraanii Zimbabwe Robert Mugabeef kaanis ni dhageessu. Angalaanaa Balay nu waliin turaanis hin jedha. Ayyee oduu Mugabeen eegalla. Pirezidantiin duraanii Zimbabwe biyyattii waggoota 30 oliif hoogganan har'a boqotaniiru. Zimbabween kolonii British jala waggaa 100 kabulte yoo ta'u, erga bilisoomteen booda Robert Mugabeen hoogganaa biyyattii jalqabaa turan. Mugabeen eenyu akka turan Firaa'ol Balay gabaabsitee isinitti himti. Bara 1924 kan dhalatan Robert Gabriel Mugabeen yeroo aangoorra turan pirezidaantii dulloomaa addunyaa kanaa aangoorra jiran jedhamuun beekamu ture. Barnoota isaanii sadarkaa duraa mana barumsaa mishinii Kutaamaa fi Impaandeenii jedhamutti baratan. Digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Fort Hare Afrikaa Kibbaa irraa bara 1951tti seenaaf Ingiliffaan argatan. Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaa fi Yuunivarsiitii London, University of London irraa barnoota fagootiin digiriiwwan 6 walumaa galatti digirii kabajaa dabalatee digiriiwwan 22 qabu. Biyyi isaanii Zimbabween bittaa warra adii jalaa bilisa akka baatu paartiizaanuu hoogganuun qabsaa'aa turan. Bara 1964 hanga 1974ttis mana hidhaa turan. Walakkeessa bara 1990tti sagantaa lafa deebisanii hiruu jedhuun abbootii lafaa adii irraa humnaan lafa fuudhanii lammiilee biyyattii gurraachotaaf qoodan. Tajaajilli eegumsa fayyaa fi barnooti biyyattii keessatti akka babal'atu taasisaniiru. Kanaanis Zimbabween biyyoota Afrikaa beekumsa bu'uuraa olaanaa qaban keessaa dursituu akka taatu godhaniiru. Bara 2000tti qonnaan warra adiin dhuunfatamuu fi diinagdee biyyattiif murteessaa ta'e mootummaan akka dhaalamu ajajan. Diinagdeen biyyattiis achumaan gadi bu'uu jalqabe. Qarshiin biyyattiis gatii dhabaa dhufe. Filannoo bara 2002tti adeemsifameen haa mo'ataniyyuu malee biyyattii keessa hokkorri babal'atee ture. 2008tti mormituun isaanii Morgan Changaray sababiidhuma hokkoraan filannoo keessaa of baasan. Pirezidaantichi warra isaan morman mootummaa diiguu fi jechuun lafa jireenyaa isaanii irraa buqqaasuu fi ajjeesisaa turan. Bara 2017 waggaa 30f aangoorra erga turaniin booda waraana biyyattiin aangoorraa kaafamaniiru. Dhukkuba isaan mudateen Singaaporitti erga yaalamaa turaniin booda waggaa 95tti har'a lubbuun isaanii darbuu maatiin isaanii BBC'tti himaniiru. Manni hidhaa dararaa hidhamtoota irraan gahuun beekamu maakalaawwiin har'a daawwannaaf banaa ta'e. Sirna baniinsaa irratti abbaan alangaa waliigalaa federaalaa obbo Biraanuu Tsaggaayee fi pirezidantiin mana murtii waliigalaa Itoophiyaa adde Ma'aazaa Ashannaafi argamaniiru. Waahilli keenya Habtaamuu Xibabuus achitti argamee daawwateera. Bilbilaan gabaasanuun gahee qaba. Galatoomii Galaana ganamaanii ture kan namoonni hedduun hiriira qabatanii eeggataa kan turanii sana booda abbaa alangaa waliigalaa obbo Biraanuu Tsaggaayee fi pirezidaantii mana murtii waliigalaa kan ta'an adde Ma'aazaa Ashannaafiitiin erga baname booda daawwattoonni seenanii ilaalaa turanii miidiyaaleenis baay'inaan kan isaan qe'ee sana keessatti argamanii egaa maakalaawwii akkuma jalqaba seenteen kan argattu waajjiraaleedha. Gara harka mirgaatti yeroo gortuu kutaalee qorannoo fi kutaaleen shakkamtoonni akkuma dhufaniin itti galmaa'anii jira. Gara duubaatti yeroo dabartu manneen hidhaa shakkamtoonni keessa turanii fi dararawwan garaagaraa keessatti raawwatamaa turan argatta. Gamoowwan gurguddoo sadiitu jiru. Jalqaba irratti kan argattu kutaa xaawulaa beet jedhamuudhaan beekamuu fi kan keessattuu shakkamtoonni dubartoonni keessatti hidhamaa turanii isa bira dabartee kutaa Saayibeeriyaa jedhamuudhaan beekamu kutaa baay'ee dukkana ta'ee fi kan shakkamtoonni dararaan hedduu irratti raawwatamaa akka ture kan hidhamtoonni kanaan dura achi keessa turan nutti manni argatta. Sana bira dabartee immoo kutaan ifa gaarii qabuu fi
qabiinsi fooyyee jedhamu keessa jiruu fi Sharaatan jedhamu ni jira jechuudha. Egaa abbaan alangaa waliigalaa Biraanuu Tsaggaayee wayita mana hidhaa kana daawwattootaaf ifa taasisanitti adeemsa garee dimokiraasiitti taasifnuu fi qabiinsa mirga namoomaatiin wajjin wal qabatee haala seerri idil addunyaa itti ajajuun qabuudhaaf adeemsa deemaa jirru agarsiisuudhaaf kan asitti argamne jechuudhaan dubbatanii. Tole Habtaamuu ofii wayita daawwannaadhaaf maakalaawwiin banaa ta'u kanatti namoonni yeroo jalqabaatiif gara sana dhaqanii waa'ee maakalaawwii namarraa dhagahan fa'aa waan jedhan yoo jiraate akkasumas dararamtoonni kana dura maakalaawwiitti waan hedduu argan daawwannaadhaaf akka dhufan nan beekaa mee miira isaan bira ture naa himi. Miirri daawwattoota hedduu bira ture miira gaddaati. Maakalaawwiin cufamuu isaattis immoo namoonni gammachuu isaaniillee kan agarsiisan ni jiru. Egaa akkuma maakalaawwii seenteen keessattuu kutaalee tokko tokko keessatti barreeffamoota garaagaraa ni argatta. Hidhamtootaan kan barreeffamanii turan haala xiinsammuu fi akkasumas dararaa qaamaa irra gahaa ture bifa agarsiisuu danda'uun barreeffamoota garaagaraa barreessaati kan isaan turanii Keenyaa kutaalee keessatti hidhaman keessatti. Maakalaawwii kanaan dura afaanumaan yeroo dubbatamu malee ijaan argeen beeku kanaafan har'a dhufee as daawwachuu danda'e jechuudhaan kan natti himan magaala Burraayyuurraa kan dhufan obbo Abdiisaa Giraanyi isaanis kutaalee manneen hidhaa kana keessaa isa tokko keessatti argadhee haasofsiiseen jira miira isaanii dhageenye. Gammachuunis irreenuma jira baay'ee garuu gaddas nutti dhaga'ama. Maaliifin wanti keessatti godhame kun baay'een isaa yeroo ilaalu barreeffama girgiddaarra jiru kanas wanta sirriitti arge kana hunduma isaa yeroo ilaalu baay'een isaa ilmaan Oromootaa mana kana keessatti akka isaan dararaman kan ibsutu jira jechuudha. Kanaaf baay'ee gaddi dakaa qabee masaabeeriyaa maal kana qabee marfii Sharaateen ga'utti kan arge baay'een isaanii darara cimaa ispeeshaali ilmaan Oromoo irratti kan raawwate jechuudha. Amma bakka baay'eetti kanan arge qabsaan kufaa qabsoon itti fufaa gabrummaa hundeedhaan buqqifnaa yoo dadhabne immoo dhalootatti guddifnaa kan jedhu baay'ee as gubbaarra jira. Dabalataan Galaanaa hidhamtoonni mana hidhaa maakalaawwii keessatti kanaan dura hidhamanii turanillee isaan gaafadheen ture. Isaan keessaa tokko kan ta'e immoo obbo Dhaabaa Tufaati. Obbo Dhaabaan waliigala waggaa tokkoo fi ji'a 3 fi mana hidhaa maakalaawwii keessatti kan hidhamanii sababa dararaa mana hidhaa keessatti irratti qaqqabaa turenis yeroo ammaa kana kaleen isaanii miidhamee akka jiru kan isaan natti himanii isaan wajjinis irra deemnee kutaalee shakkamtoonni keessatti qoratamaa turan na daawwachiisaniiru mee muraasa dhageenye. Kutaan kun lakkoofsa 52dha. Lafadha. Kutaan kun iddoo itti dararaa cimaa anarraan gahanidha. Kan nama biraas kan koos iddoo itti dararaa hamtuun irratti raawwatte kutaa kana. Egaa ati shoror keessaadha. Lubbuu namaa balleessiteetta. Qabeenya namaa barreessiteetta. Himuu qabda. Yoo himuu baatte si jeefna. Yaani reebicha hamtuu kan isaan irratti gaggeessaa turan keessattuu kutaa kana. Kutaa 52 qaba. Kanaaf kutaan kun dhiiga Oromoo qaba. Ganama dhuftee qulqulleessituun dhiiga namaa si xaragdi qulqulleessiti. Daboodha wantichi daboodhaan si reebu yeroo si reeban. Himiin himtaa yoo himuu baatte asumatti si jeefna jedhu. Manneen dukkanaa ifa hin qabnee fi namni qofaa isaa itti hidhamu baaxiin isaa ifa akka galchu godhamuu fi barreeffamoonni keenyan irratti barraahan halluu haaraan dibamanii haala kana dura ture wantootni jijjiiran raawwatamuun sirrii miti jechuunis namootni maakalaawwii beekan komachuu isaanii waahilli koo Habtaamuu dabalee natti himeera. Gabaasa Finfinneerraa nuun ga'eef nan galatoomfadha. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo odeessaalee gaggabaaboo hirphaarraa dhageenya. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed badhaasa nageenyaa ASEAN yuuroo miliyoona 25 Jarmaniitti argatan ijaarsa giddugaleessa dargaggootaaf akka ooluuf gumaachan. Kun gara beekumsaa ogummaa fi jaalachuutti nu geessaa jechuun galma Barkumeetti sagantaa qophaa'e irratti dubbatane. Fiilmiiwwan afaan Amaaraa irratti taatummaan hirmaachuudhaan kan beekamu artist Tazarraa Lammaa ganna 57tti du'aan boqote. Fiilmii 20 ol irratti taatummaan kan hirmaate yoo ta'u har'a sirni awwaalcha isaa raawwatameera. Bulchiinsa kibba Hindii Andiriyaa Perdesh keessatti dubartiin ganna 73 daa'imman lakkuu deesse. Abbaan warraa maanguddoo kanaas ganna 82 yoo ta'an dhala horachuuf ogeeyyii hedduu gaafachuuf deemnee turre jedhan. Daa'imman lakkuun kun hanqaaquu fi sanyiin kormaa gadameessaan alatti wal simsiisuudhaan uumamanii jedhameera.
Atileetiin Afrikaa kibbaa fiigicha fageenya meetira 800 beekamtu Caster Semenya fiigicha dhiiftee gara garee kubbaa miilaa biyyaalessaatti dabalamte. Dargaggeettiin ganna 28 Semenyaan amma hormoonii teestiroojiinii hir'istu malee dorgommii irratti akka hin hirmaanne Federeeshiniin Atileetiksii idil-addunyaa daangessee ture. Meksikoon godaantota biyya ishii qaxxaamuruudhaan Ameerikaa seenan harka 56 hir'isuudha beeksifte. Ameerikaa fi Meksikoon guyyoota 90 keessatti lakkoofsa godaantotaa ragaa kanneen qabne hir'isuudhaaf waliigaluu isaaniitu yaadatama. Lammiileen Iraan 1000 lakkaa'aman biyya isaanii dorgommii ispoortii idil-addunyaa irratti akka hin hirmaanne gaafatanii jiran. Sa'aatii 24 keessatti namoonni 60,000 ta'anii toora tiwiitaraa irrattis mootummaan dhimma dorgommii ispoortii gidduu waan seenuuf dorgommii idil-addunyaa irratti akka hin hirmaanne gaafatanii jiru. Galaana oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana. Ayyee yeroo gaarii. Qophii keenya xumuraan adeemsi adda Dimookiraatawaa Oromoo fi ODP'n walitti makaman sirrii miti jechuun hoggansi adda Dimookiraatawaa Oromoo duraanii obbo Daraaraa Maatii komatan haala amma dhaabbileen lameen gidduu jiruun addi Dimookiraatawaa Oromoon ODP'tti ni makame osoo hin taane tasa du'ees jechuun waa'ila keenya Zalaalam Taaddasaatti himan. Adawaan ODP wajjin walitti makamee jirra ammaa kana akka dhugoomsu keessa akka raawwatuuf kan jedhu waliigallee suni walhubannaan isaa lafa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa fi pirezidaantiin keenya Obboleen Colataa akkasumas miseensonni koreetii gaggeessituuf raawwachiiftu akkasumas miidiyaan lafa jirutti ture kan waliigalteen kun raawwatame. Haa ta'uyyuu malee waliigalteen kun akka hojiirra ooluu fi namoonni ramadamanii turanii. Ta'us yeroo gabaabaa booda waan kun akka yaadame walitti makamuun sun hin taane hubatamaa dhufe. Walgahii Juulaay 21 bara 2019 karaa teelekonfiraansii gaggeeffanne irratti ODP'n ifatti ODF wajjin yoo walitti makamee rakkoo qabaachuu isaa nu ibsanii. Kanaaf harka lafa jalaan waan kun akka xumuramu jedhame. Haa ta'u jennee rakkoon uumamuu danda'a ka jedhame gama isaaniitiin gama keenyaan miti. Rakkoo maaltu jira? Rakkoon kun maalii jennee gaafanne rakkoo nu himanii rakkoon sun waan madaala kaasun turre garuu nu qabaa waan jedhanii fi sabatti dubbachuun barbaadu. Haa ta'u malee waan madaala kaasun turre haa ta'u jennee jechuudha. Okey rakkoon qabu walitti makamuun sun yoo raawwate dhibeen qabu harka lafa jalaan yoo raawwachuu dandeenya ka jedhu ture jechuudha. No sanas hin barbaadan jedhame maal barbaadore jennaan namooti dhuunfaadhaan gara ODF'tti dhufantu turaniiru biyya keessa miseensonni haaraan akkasumas ka biyya keessa jiran jiru jarumti kuni ODP'tti dabalamanii isuma kana akka walitti makamuutti akka fudhatamuu barbaadanii jedhame jechuudha. Gaggeessitoonnis ta'e miseensonni ADO kallattii hundumaatiin miseensa ODP ta'anii paartiin sun akka badu jechuudha moo? Akka dhuunfaatti namooti muraasni qofaan itti dabalaman yeroo jedhamani ODP'n badee namooti muraasni sanuu ka biyya keessa jiran sun qofti akka ODP'tti makaman ka jedhudha jechuudha. So isuma sanatti miseensa ta'anii foormii gootanii miseensa ta'anii marjiin kun akka raawwatametti fudhatama ka jedhu suni miseensota ala jiranii fi liqeeffanne. Juulaay 21 irraa ka'ee paartiin ODF hin jiru biyya keessas biyya alaas hin jiru garuu namoonni jiru. Kanaaf tasa du'aa ADO jettee kan barreessite jechuudha. Nuti marjii kanatu raawwate ODF fi ODP'n waliin makamanii jaarmaa tokko ta'u jennee yeroo yaadnu yoo yaada akkasii dhufe yaadni kun immoo dhufee kan tarkaanfachiisne yoo ta'e kana boodatti fufuudhaaf carraa kan nu laanne yoo ta'e du'eera malee waa biraa tokko illee hin jiru jechuudha. Dura taa'aan ADO ka turan Obboleen Colataa waliigaltee walitti makamuun raawwatame jedhu. Tokkoomuun keenya xumurameera. Hoggansi keessan waliin akka hojjetudha moo maalirratti wal taatan? Akkuma waraqaa mallatteessineetti xumurame waan haaraan hin jiru. Sotika duraan ka jenne namni hammi biyya alaatti deebi'u deeggaraa sochii jijjiirama kanaa ta'u warri asii immoo ODP wajjin tokkoomuu ka jedhu murtaa'e gaafuma duraa'u. Lakki nuti warri as jirru sirnuma lafa kaa'ameenitu tokkoomuun sun dhumate ani sooramuun kiyya gaafa tokkoomuun kun hojiirra ooluu irraa jalqaba jedhame anamma hojii dhaabaas hin qabu hojii poolitikaas qallachaan hojjechaa hin jiru warri kana jijjiiruu barbaadu immoo walgahii waamee achirratti yaada isaa dhiyeeffachuu danda'a. Amma maqaan paartii keessanii ADO jedhu jira moo hin jiru? Hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee asuma irratti xumurama. Waan waliin jirtaniif galanni keessan guddaadha. Ka isiniif dhiyeessaa ture Galaanaa Balaay horaa bulaa deebanaan isiniin jedha.